Pireezidaantii duraanii Ameerikaa kan ta'an Joo Baayiden dhukkuba kaansariitiin qabamuun himame. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Joong-un seera waraanaa haaraa addunyaadhaaf labseetii kan inni dhiiga Yukureenitti dhangala'aa jiruuf Puutiiniin wal arginee waliin ni dubbanna jedhe Doonaald Tiraamp. Biyya keessatti sadarkaa hammaataa irra gahuu dura hatattamaan falli haa kennamu jechuudhaan waldaan haakimoota Itoophiyaa beeksiseera. Oduu kanaa fi kanneen biroo qabanneetiin jira. Nageenyi keenya kan kabajaa fi jaalalaa iddoo jirtan hundatti isin haa gahu jecha oduu fi odeeffannoowwan keenya qaroo miidiyaatiin isin biraan geenyu kan guyyaa har'aatiif jennee qindeeffanneetiin jira. Hanga xumuraatti waliin akka turtan isin affeerra. Sadarkaa hammaataa irra gahuu dura hatattamaan falli haa kennamu jechuudhaan waldaan haakimoota Itoophiyaa beeksise. Waldaan haakimoota Itoophiyaa duula ogeeyyiin fayyaa gaggeessaa jiran ilaalchisuudhaan ibsa baaseen ogeeyyiin fayyaa hidhaman akka gadhiifaman hojii idilee isaaniitti deebifaman gaafate. Waldaichi ogeeyyiin hangam duula kanaan wal qabatee akka hidhaman kan ibse yommuu ta'u, gama kaaniin ammoo lagannaa hojii wal qabatee hojjettoonni fayyaa 80tti dhihaatan hidhamuu qindeessitoonni duula ogeeyyii fayyaa kunneen guyyoota muraasa dura dubbatanii turan. Kanneen hidhaman akka hiikamanis qindeessitoonni kunneen yoo gaafatan mootummaan hatattamaan fala akka kennus gaafataniiru. Waldaan haakimoota Itoophiyaa ibsa miidiyaalee hawaasaa irratti yeroo garagaraatti maxxansaa jiruun gaafii ogeeyyiin mindaa xiqqaachuu faayidaan ogeeyyii argachuu qaban akka eegamuu fi bakki hojii akka mijatuuf kaasan sirriidha jechuun deeggaree fala akka argatanis gaafateeti kan inni jiru. Waldichi hojjettoonni fayyaa tajaajila fayyaa fi barnoonni fayyaa hubamuun hawaasaa ogeeyyii fayyaa fi sirna eegumsa fayyaa akka waliigalaatti akka hubuu kan ibse yommuu ta'u, dhimmichi mariidhaan saffisaan akka hiikamus gaafatee jira. Dabalataan waldichi fala barbaaduu irratti qaamolee qooda fudhatan waliin akka hojjetus kan ibse yommuu ta'u, haalli kun sadarkaa hammaataatti guddachuu dura ministeera fayyaa qaamolee dhimmi ilaalu waliin marii taa'uudhaan marii biyyaalessaa fi gulantaa eeggatee hatattamaan geggeeffamuudhaan furmaanni akka argamu jechuun waamicha dhiheessee jira. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa sochii lagannaa hojii ogeeyyiin fayyaa tibba kanaa karaa garaagaraatiin taasisaa jiran ilaalchisee ibsa baaseen ammoo ogeeyyiin muraasni hojii isaanii idilee irra hin jirre jedhanitti tarkaanfiin seeraa fudhatamu beeksiseera. Duulli lagannaa hojii kun maatii ofii, fira aantee fi hawaasa maratti kan miidhu yommuu ta'u, gama naamusa ogummaa fi namoomaatiinis fudhatama kan hin qabnedha jechuun balaaleffateera. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsa caamsaa 15/2025 baaseen ogeeyyii fayyaa lagannaa hojii irra jiran garri caalaan ammoo odeeffannoo sobaan kan burjaaja'an muraasni ammoo badii kaayyoon kan godhatanidha jechuun ibsi ministeerri fayyaa baase kun akeekkachiiseeti kan inni jiru. Daballii mindaa fi faayidaalee akkasumas haala hojimaata dabaluudhaan gaafilee ijoo 12 tarreessuudhaan sochii ogeeyyiin fayyaa ji'a tokkoo fi taasisaa ture gara lagannaa hojiitti erga seenee amma guyyoota lakkoofsisee jira. Mootummaan faayidaa ogeeyyii fayyaa haala waaraadhaan mirkaneessuudhaaf labsii baasee xiyyeeffannoon itti kenname hojjechaa jiraachuu yoo ibsu, boordiin sochii ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa gaafiin ogeeyyii fayyaa dhiheessaa jiran deebisuudhaaf tarkaanfii hatattamaa akka fudhatamu irra deddeebiidhaan gaafataati kan inni jiru. Kanumaan wal qabatee hospitaala riferaalaa hawaasaatti guyyaa dilbataa sababa lagannaa hojii haakimoota kanaan wal qabatee dhukkubsataan tokko lubbuudhaan darbuun gabaafamee tureetiin jira. TPLF mootummaan Itoophiyaa kan yeroo ammaa biyya bulchaa jiru obbo Geetaachoo Raddaa fayyadamuudhaan duula sobaa fi maqaballeessii uummataa fi dhaabbilee Tigraay irratti banaa jira jechuun himate. Boordiin filannoo biyyaalessaa galmee paartii siyaasaa irraa kan haqame TPLF ibsa baaseen qondaaltonni mootummaa Itoophiyaa olola waliigaltee Piriitooriyaa faallessuu akka dhaaban jechuudhaan ibsa lammataa baasee jira. Qondaaltonni mootummaa Itoophiyaa tumaalee waliigaltee Piriitooriyaa cabsuudhaan olola garaagaraa karaa waraana miidiyaatiin gaggeessaa akka jiran kan ibse yommuu ta'u, ololli kun uummata Tigraay jaarmiyaawota siyaasaa fi aangawoota dhaabbilee irratti xiyyeeffateera jechuun himatee jira. Akka ibsi warra TPLF kun jedhutti mootummaan federaalaa waajjira muummee ministeera dhimma baha Afrikaa obbo Geetaachoo Raddaa fayyadamuutiin duula sobaa fi maqaballeessii nurratti raawwataa jira jechuun himata. Duulli ololaa mootummaa Itoophiyaa kun waliigaltee hanga ammaatti hojii irra hin oolle wajjin wal qabatee uummata nagahaa barbaaduu fi hawaasa addunyaatiif yaaddoo guddaa akka uume jechuudhaan beeksiseera. Gareen TPLF kun kan yeroo ammaa kana Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamu yeroo garagaraatti mootummaa federaalaa irratti quba qabuudhaan kan beekamu yommuu ta'u, yeroo ammaa kana ammoo ibsa baaseen obbo Geetaachoo Raddaa fayyadamuudhaan shiranuu irratti xaxaa jira jechuudhaan uummata kakaasuu jalqabeetiin jira. Joo Baayiden dhibee kaansarii hamaadhaan qabamuun himame. Pireezidaantiin Ameerikaa duraanii Joo Baayiden kaansarii hamaadhaan qabamuu waajjirri isaanii ibsa kenneera.
Kaansariin kun piroosteet kan jedhamu yommuu ta'u kaansarii cidhaanii jedhamuun beekama. Kaansariin kun gara lafee qaama isaaniitti babal'achuu akka danda'u waajjirri isaanii sodaa qabu ibseera. Ji'a amajjii darbe aangoo pirezidaantummaa irraa kan kaafamanii fi Tiraampitti kan dabarsan Joo Baayiden jimaata darbe qorannoo gaggeessuudhaan dhibeen kun irratti mul'achuun ifa ta'ee jira. Dhibeen isaan qabe kun baay'ee hamaa akka ta'e kan himamaa jiru yommuu ta'u dhibichi ammoo yeroo garaatti gara lafeetti babal'achuu akka danda'u ammoo sodaan himamaa jira. Akka dhaabbata qorannoo kaansarii UK'tti dhibeen kun yeroo gabaabaa keessatti qaama keessa kan faca'u ta'uun sodaachiseera. Baayidenii fi maatiin isaanii haala yaala isaa irratti qorannoo gaggeessaa jiraachuu yoo himamu, kaansariin kun hormoonii waliin kan wal qabatuu fi yaaliidhaan to'achuu akka danda'amu ammoo himamaara. Ibsa dilbata kaleessaa baasaniin torbaan darbe mallattoo fincaan isaanii irratti mul'ate hordofuudhaan qorannoo kan taasisan Joo Baayiden dhibeen kaansarii kan irratti mul'ate ta'uun ifa ta'eeti kan inni jiru. Dhibeen kun isa hamaa jedhamus garuu yaalamuu akka danda'u himamaa kan jiruu fi erga oduun kun dhagahame pirezidaanti Tiraamp miidiyaa hawaasaa isaanii Tiruuz jedhamu irratti anaa fi Maaleeniyaa Tiraamp oduu fayyaa Baayiden kana dhagahutti gaddineerra jeellii fi maatii isheetiif jajjabina ni hawwina jechuun dubbateera. Joo Baayideniif yeroo gabaabaa keessatti akka fayyanis ni hawwina jechuun Doonaald Tiraamp katabeera. Baayiden jalatti itti aantuu pirezidaantii ta'uudhaan tajaajilaa kan turte Kaamalaa Harisii fi abbaa warraa ishee Doog Imoof maatii Baayiden kadhannaa keenya keessatti ni yaadanna jechuun dubbataniiru. Joo Baayiden nama salphatti harka kennuu miti yoo jedhan akka inni qormaata kanas ciminaan ittiin darbu ni amanna jechuun warri itti aantuu isaanii duraanii kun dubbataa jira. Yeroo ammaa kana mootummoonni duraan Ameerikaa bulchaa turan Joo Baayideniif jajjabina hawwaatii kan isaan jiran. Kanumaan wal qabatee pirezidaanti Baaraak Obaamaan kan bara 2009 hanga 2017 Ameerikaa bulchaa turan anaa fi haati warraa koo Miisheeliin Joo Baayideniin kadhannaa keenya keessatti ni yaadanna jechuun katabaniiti kan isaan jiran. Joo Baayiden caalaa yaala kaansarii gosa kamiifuu furmaata ta'e barbaaduudhaan namni hojjete hin jiru yoo jedhan dhibee amma isa mudate kanas cimina ittiin beekamuu fi ayyaana isaa kana keessaa darbuu ni amanna jechuudhaan dubbataati kan isaan jiran. Bara 2016 Obaamaan sagantaa yaala kaansarii irratti qorannoo guddaa akka gaggeessuuf hojii mootummaan jalqabe Joo Baayiden ramadanii hojjechiisaa turuun ni yaadatama. Oduun kun Baayiden duula filannoo keessaa bahanii waggaa tokko guutuuf yeroo jedhamu kan dhagahame yommuu ta'u yeroo sana yaada keessaa kan galfamu umrii isaanii waa'ee fayyaa isaanii ture. Seenaa pirezidaantota Ameerikaa keessatti gaggeessaa umrii guddaan aangoo irraa ture jechuunis galmaahee kan ture Joo Baayiden dhibeen kaansarii isaan qabe kun Ameerikaa keessatti kaansarii gogaatti aanuudhaan dhiirota miidhuudhaan sadarkaa lammaffaa irratti kan argamudha. CDC'n giddugalli ittisa dhibee Ameerikaa dhiirota 100 keessaa 13 kan tahan yeroo murtaa'e keessa dhibee kaansarii cidhaanii jedhamu kanaan akka qabaman beeksisee jira. Akkasumas umriin sababa ka'umsa dhibee kanaa ta'uus ni danda'a jedhamee shakkamaa jira. Ogeessonni akka jedhanitti dhibeen kaansarii kun gara lafeetti kan faca'u yoo ta'e waan fayyuu danda'u miti jechuun abdii kutachiisanii jiru. Humnoonni ittisaa Kooriyaa Kaabaa waraana kamiifuu akka of qopheessu hoogganaan biyyattii Kim Joong-un dhaaman. Kim Joong-un kana kan dubbatan shaakala waraanaa humni qilleensaa biyyattii haleellaa qilleensaa gaggeessuu fi haleellaa qilleensa irraa ittisuudhaaf gaggeeffamu irratti qaamaan argamuudhaan yeroo daawwatanitti ture. Odeeffannoon kun akka agarsiisutti shaakala waraanaa humni qilleensaa Kooriyaa Kaabaa gaggeessee misaa'ila Raashiyaatiin kan hojjetamee fi fageenya giddugaleessaa hanga dheerina baay'ee deemuu kan danda'u yaalii furguggisuu kan dabalatu ta'uunis ibsameera. Humnoonni waraanaa Kooriyaa Kaabaa hundi qophii ol'aanaa qabaachuu kan jedhan hoogganaan kun yeroo shaakala waraanaa sakattaan kanatti daawwannaa waliin walitti dabaluudhaan dubbataniiru. Kooriyaan Kaabaas tarree biyyoota Ameerikaadhaan duula farra shororkeessummaa idil-addunyaa gara guutuutti hin deeggarre jechuudhaan caqaste keessatti akka hin fudhanne beeksifteetii kan isheen jirtu. Ameerikaa bara 2015 ministeerri dhimma alaa biyyattii bara 1997 irraa eegalee yeroo Kooriyaa Kaabaa tarree biyyoota hojii farra shororkeessummaa hin deeggarre keessatti hin hammatamne akka hin jirre hubachiisuun haleellaa isaa irratti raawwatamu kamiifuu deebii sirrii akka kennu ibseetii kan inni jiru. Yukureenitti dhiiga dhangala'uu dhaabuudhaaf Putiniif nan bilbila jedha Doonaald Tiraamp. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waa'ee waraana Yukureen xumuruu irratti wiixataa har'aa pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimeer Putiin wajjin bilbilaan akka dubbatan beeksisaniiru. Wanti bilbilaan haasa'an ammoo waa'ee Yukureenitti dhiiga dhangala'uu dhaabuuti jechuunis dubbatan. Barreeffama Tiruuz sooshaal irratti maxxansaniin pirezidaantiin Ameerikaa sa'aatii 14 akka biyyattii isaanii irratti bilbiluudhaan yoo ta'u
Sana booda pirezidaantii Yukureen Volodimir Zeleniskii fi hooggantoota biyyoota naatoo muraasa wajjinis akka dubbatan ibseera. Raashiyaa fi Yukureen jimaata darbe Istaanbulitti waggoota 3 keessatti yeroo jalqabaatiif qaamaan fuulaa fuulatti wal arganii mari'achuun waliigaltee ijoo irra gahuu hin dandeenye, haa ta'u malee hidhamtoota 1,000 ol wal jijjiiraniiti kan isaan jiran. Tiraamp ammoo yoo Putiin achitti argaman ta'e tarii marii tarkiitti kana nan hirmaadha jechuun pirezidaantii Raashiyaa garuu osoo hin dhaqin yoo hafan Doonaald Tiraamp safeera. Yaadni Doonaald Tiraamp kun kan dhagahame erga pirezidaantichi waraanni kan goolabamu inni fi pirezidaant Putiin fuulaa fi fuulatti yoo mari'atan qofa akka ta'e yaada dhiheessaniin boodaadha. Dubbi himaan Kremlin Dmitry Peskov dhaabbanni isaanii yookaan dhaabbileen oduu Raashiyaatti akka himanitti marii Putinii fi Doonaald Tiraamp gidduutti wiixata har'aa kana taasifamu qophiin taasifamaa jiraachuu yoo himamu, hooggantoonni lamaan kanaan duras mata durii kanarratti bilbilaan dubbataniiti kan isaan duran. Kanaan dura yoo xiqqaate daqiiqaa 90f bilbilaan haasa'uun isaanii dubbatamee kan ture yoo ta'u, ammas irra deebi'uudhaan gocha kana raawwachuu akka barbaadan ibsamaa jira. Hojiin marii kanaa eegaleera kan jedhan Peskov madda oduu Taas jedhamutti dubbataniiru. Tiraamp ammoo Tiruus Sooshaal irratti yaada isaanii maxxansaniin guyyaa bu'a qabeessa ta'a jedheen yaada yookaan nan abdadha, dhukaasa dhaabuunis ni raawwata, waraanni gaaga'amaan kun inni jalqabamuyyuu hin qabne gara kanatti ni xumurama jechuun barreesseera. Hooggantoonni biyyoota Awurooppaa Raashiyaan guyyoota 30f dhukaasa akka dhaabduu waamicha gochaa turanis hanga ammaatti Raashiyaan kana fudhachuu hin dandeenye. Hooggantoonni Ameerikaa fi Raashiyaa dhukaasa dhaabuu irratti ni mari'atu jedhamee garuu guyyaa har'aa kana akkaan eeggamaa jira. Mooskoon haala Tiraamp barbaadu caalaa suuta socho'aa jirti kan jedhamuu fi ammoo Ameerikaan waraana kana jaarsummaadhaan akka gidduu seentu simattee jirti. Waamichi marii wiixata har'aa kun dilbata kaleessaa ministeera dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoo fi gita isaanii Raashiyaa Sergey Laavrov gidduutti dubbatamee akka jedhe gabaafameera. Marii Istaanbul keessatti geggeeffame hordofuudhaan Yukureenis dhukaasa dhaabuun guutuu fi haalduree tokkoyyuu hin qabne jechuudhaan dubbatteerti. Akka qondaalli Yukureen tokko jedhanitti Kremlin Kiev loltoota ishee kutaalee bal'aa naannoo ishee keessatti akka baaftu yookaan dabalatee gaafileewwan haaraa fi fudhatama hin qabne gaafii dhukaasa dhaabuu fudhachuun akka haaldureetti dhiheessaa jirti jechuun Raashiyaatti quba qabdee jirti. Itti gaafatamaan jila Raashiyaa gargaaraan Putiin Vladimir Medinskiin marii kana irratti gammachuu qabaachuu fi qunnamtii itti fufuuf ammoo qophii ta'uu isaanii mul'ateeti kan inni jiru. Oduu biraatiin helikoophtaroonni 2 qilleensarratti walitti bu'uun lubbuun namoota 5 darbuun dhagahame. Biyya Fiinlaanditti helikoophtaroonni 2 qilleensarratti walitti bu'uu hordofee namoonni 5 du'anii jiru. Helikoophtaroonni lameen magaalaa guddoo Istooniyaa Taaliin jedhamurraa ka'anii buufata xiyyaaraa erga gahuudhaaf wayita dhihaatanitti akka walitti bu'an dubbatameera. Helikoophitara isa tokko keessaa nama 2 kan jiran ammoo helikoophitara lammaffaa keessa ammoo nama 3tu jira jedhamaa jira. Caccabaan helikoophitaroota kana iddoo mukkeeniin guutametti kan argame yommuu ta'u, namni balaa kanarraa lubbuun oole tokkollee akka hin jirre gabaafameera. Helikoophitaroonni lameen tajaajila geejjibaatiif kan oolan abbummaan isaanii nama biyya alaa ta'uudhaan beekama. Fiinlaand Istooniyaan madda balaa kanaa baruudhaaf qorannoo gochuu irratti kan argamtu ta'uunis gabaafameeti kan inni jiru. Doonii humna galaanaa Meeksikoo riqichatti buutee namoonni 2 du'an 19 ammoo madaa'uun himame. Doonii guddaan leenjii humna galaanaa Meeksikoo riqichaa Biruukliin kan magaalaa Niiw Yoorkitti argamutti bu'uudhaan yoo xiqqaate namoonni 2 yoo lubbuu dhaban namoonni 19 ammoo madaan irra gahuun dubbatameera. Poolisiin akka jedhetti dooniin maqaan ishee Kaahoteemok jedhamtu kun namoota 277 qabattee imalaa akka turte dubbataniiru. Dooniin halkan darbe osoo imalaa jirtu ibsaan jidduudhaan sababii badee tureef konkolaachisaan doonichaa gara riqicha cinaatti argamutti akka qajeelu dirqisiiseera jedhameera. Waraabbiin viidiyoo akka agarsiisutti wayita doonichi riqicha jalaan darbuudhaaf yaalutti sababii caasawwan utubaa ol ka'ootti buuteen cicciramee jira jechuun agarsiiseera. Balaan kun kan ijaan argee jiraataan Biruukliin Niiwkaarsoo jedhamu yeroo himutti rifaatuudhaan guutamee gara poolisiitti akka bilbile himamam. Iyya baay'eetu ture. Yeroo balaan qaqqabe sanatti ammoo namoonni tokko utubaa irratti rarra'anii jiran jechuun dubbateeti kan inni jiru. Kantiibaan magaalaa Niiw Yoork Eriik Aadaams toora X irratti namoota 2 du'an kanneen biroo 19 madaa'an keessaa ammoo 2 haala yaaddessaa keessa jiran jechuun katabeera. Riqichi Biruukliin irraa miidhaa guddaan akka hin qaqqabne kan himamu yommuu ta'u, sakatta'insa erga taasifameen booda deebi'ee tajaajilaaf ni banamaa jedhameera.
Poolisiin rakkoo makaanikaa fi humna ibsaa addaan cituu yookaan cituu fi balaa kanaaf sababa ta'e jechuun dubbateera. Eegdonni qarqara galaana Niw Yoork akka jedhanitti dooniin tunis utubaawwan ishee 3 dhabdee jirti. Hojjettoonni doonii sanarra turan hundi isaaniiyyuu jiraachuun mirkanaa'eeti kan isaan jiran. Yeroo doonitti riqichatti buutetti namoonni hedduun qarqara bishaanichaatti akka baqatanis gabaafameeti kan inni jiru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya oduun keenya kan guyyaa har'aatiif isiniif qopheessine kan hanga ammaatti dhageeffattan yoo ta'u oduu keenya kan biraatiin hanga walitti deebinutti guyyaa gaarii isiniin jenna.